خنا ربي خيتي فدو ثرتي وبلن سدين فايات بي فدو سرتي يا ربي يا موتي ولن ديزياتي أول لم نسمع dhimma kiyyaaf tasaarra anaaf inni kaddabaane sen anaaf inni wallollee osoo hin taane sababa namaatiin malee sababa isaa kiyyaaf isaa guyyaa takka walitti buunee hin beeknu anaaf inni jechuudha. Garuu sababuma inni ijoollee achirraa fidee qarqaaree namni hunduu dhufee seerumaan nu bira tureetiin gaafa deemu wanti uumamee dhufee bultiin kennamoo akkana ta'e jechuudha dhumarratti. Kun immoo dhimma kiyyaaf ka isaa osoo ta'e garaa nan nyaatu anaayyuu jechuudha. Naafi salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Akkam nagaa qabdaa jirtaa? Alhamdulillah. Abshiroo maamiti yaaddain. Dhiisi ati waan uummanni bargaafa ajandaa dhabe akkanumaas lan akkuma tuu jette malki majijjiira waan ta'eef irra hin kaatin. Maasiin faanti baate? Na abbaan fedhe waan fedhe haasa'uu ni danda'a garuu kaa dhimma nama tokko argite dhugaa eega dhokfamee booda dhugaan amma fakkeenyaaf dhugaan kiyyas haa ta'u kaa kadiiriisis haa ta'u kaa dhafaateessis haa ta'u dhugaa nama tokko dhossanii wanta hin taane qabatanii yogguu olii gad deemanii deebitee immoo wanna ati hin beekne takkarraa yogguu haasan sitti hin ulfaatu. Karaa deemna warri gammaduu barbaadus haa gammadu wanta kanarratti jechuudha. Mee wanna nama gammachiisu yoo ta'e irratti haa gammadanii. Dhiisi ati ka uummata kanaa jalaa gali uummanni maa hin beektaa mitiiree waan ina warra dana deemtanii bootan jechuudha. Hin boo'ina maaliifi tokkokin dhaba waan ta'eef ani warra muhitii godha naaf dhiifama wajjin. Tokkokin si adaba waan ta'eef hin boo'ina baqa. Wayin komentii cufa. Komentii homaa ashaangulliitii homaa manatti hin ergina. Ashaangulliitii boochaan ergina maaliifi tokkokin hin adaba waan ta'eef taaftaaf godhaa fi rabbi takeeri haa godhu. Uummanni asirraa jireenya dhuunfaa namaa keessa galtanii haasoftan osoo dhaabdanii tasana jedha akka mataa keetti jechuudha wallahi. Jechuun dhimma namaatii fi bara maanaaf illee wantoonni dhabnee kan hunda jalqabee jedhee fi dhimma namaati malee dhimma dhuunfaa kennaa osoo ta'e rakkoo takka hin qabu garuu dhimma namaati. Wannuma hin beekne takka dhufanii laaqanii achiif fidanii isarratti illee duulanii narratti illee duulanii maaliif barbaachise kaleessa bara isin hin jiree jira. Harargeen Facebook irra hin jirtu, Arsiileen Facebook irra hin jirtu. Harargee dhugaa fi Arsiin dhugaallee lafarra jirti. Maaliif kana hunda gandaan wal faarsitanii walitti qeexxanii walirratti duuluun maaliif barbaachise? Walaa akkasii baay'ee waan nama jibbisiisu waan nama gaddisiisullee deeme. Warra bultii ijaarrachuuf deemu namuu dhiirris dhalaallee argitee jireenya nu amma keessa seennee jenne kana yookiin ka keessaa baane kana namuu boroonnuma isin eeggatu garuu maaliif barbaachisa? Maaliif dhaabbattanii wanta takka maaliif osoo hin laalin dhugaa maaliif adda hin baafatina? Haati faatee badii isii maali? Kadiiroo ka badii isaa maali jettanii beektan immoo akkanumaan jecha takka qabattaniitiin walii gaffiiddanii hadii arsii arrabsee haati faatee illee tumamtee naaf illeen akkas gooti kun maaliif barbaachisa? Meena galchi raamii galchi meena galchi jaa. Kana nu sadiin ofirraa maa adda hin baafatina bar namni tokko isa nu bira jiraame dhugaan tuleen nu bira jirta daktar yaa faatee gaafachuu yookiin nu sadiin bakka takka gaafachuu lannoo maaliif amma asirra taayan waa yaa faatee badii isii yoo haasa'e isiin na bira hin jirtu deebinaa deebisuu dandeetti hin dandeettu bar. Garuu gaarummaaf badummaa isii sanis akka barbaade waliin laaquu ni danda'a. Garuu hin fayyadu waa waliin buusa. Afaan namaa kun bar garaan maal jedhen jiran afaan maal jedhe jedhan malee. Yaa dhugaa keeti wallahi sirriidha. Warri na galchi jettan isin galcha rakkoo hin qabu. Raamii galchi mee jechuudhaan wallahi ani ijoollee tana warra siraa jechuu tokkotti malatanii miidiyaa kanarratti jechuudha. Jireenya nama dhuunfaa tokko nan bakka kalaas jireenya dhuunfaa namaa tokko keessa galtanii odaasoo baattanii dasna jedhaan. Wallahi ana dasna jedha jechuudha odaasa dhaabdanii gandaan wal qooddanii jechuudha sii galtee ganda gosa gandummaa kun dhaabee dasna jedha jechuudha. Sii galtee. Kadir maal ta'e warri jettan kadir maal hin taane nagahuma qaba garuu wal bira hin jiru kanuma wanni ta'e. Assalamu alaikum sagaleen kun dhagahamu. Waalaikum salaam hin dhagahaman. Naaf fayyaa keessa jirtaa? Nagalchuu keetiifi. Naafi namni tokko jaarsaaf jaartii wal dhabuunis waan jirtu beektaa? Addunyaa kana keessa jaarsaaf jaartii waan wal dhabuu jirtu uummanni keenyallee warri isarratti illee duultanii warri isiillee irratti duultanii
isin gammaddan adda baastani. Naaf wanta akka obbolummaa tokkootti sitti himaa waan feete ta'e waan feete rakkadhuuti. Waan feete abbaan fedhe deessa miidiyaa gubbaa baatee miidiyaa gubbarra rakkeessati. Himadhee sin beekus hin himadhu sun amala kiyyaa miti. Mee ilwaata kanarra namni keenya mootummaan tokko viidiyoo wayii sirbooyii irratti galtee gadhiiste wanni as rakkattee yookiin waan feetellee taatee midhamte rakkoo kiyyoo nama beekawatti keessanii malee miidiyaa irra baatee wanta akka ibsan. Uummanni keenya nama beekutee jira. Rakkoo amma namni asirra deemee haasa'ee maal jedhu kana badiin eessa akka jirtu dhugaan eessa akka jirtu maaliif fudhachuu dadhabani? Kadiiri maaliif haa ta'ee dhuga wal dhabani? Wal dhabdeen tun hormooni anaaf isa jiddu amma fakkeenyaaf anaaf inni eega wal dhabne isiin adda kaatee adda nu qabde. Inni illee yoo sa'aarii keessa jira haa rukutus haa dhiisus. Sun immoo jaarsaan laallamteefii jirti. Eega jaarsi biyyaa fixeefii jedhe lammata dhufanii miidiyaa kanarratti maaliif wal xiqqeessuun maaliif barbaachisaadhaan? An dhimmi kiyyaaf isaa yeroo hunda hawalloonni dhimma kiyyaaf ka isaatiin itti himee jira hin beekani. Dhimmuma ijoollee achirraa inni fidee argitee inni illee yookiin fayyaalummaa isaa yookiin gowwummaa isaa fidee akka nama tokko argitee osoo isaa hin gaafatin nyaachisee obaasee of biratti qabeetiin jedhu kana. Isuma sanuu qannasii jedheen maaliif bultii keessa jiraami? Namni tokko barzim jedhee yoo taa'e samiila duraa warqeen baddellee sabuma inni ijoollee tana fidee as tursiisee of bira rakkatan jedhee of bira kaayee nonni kun hundi uumame ammallee akkasuma malee dhimmi biraa takka hin jiru. Haa ta'u garuu wanti sun dhume jaarsaan dhumee jira. Eega dhume booda ajandaaf immoo maaliif wanti kana isiillee haati faaxeellee yoo azala jiraatte jechuudha. Araaramanii deeman warri ijaarsa isaanii hin jiru garuu dhufanii lammataa wanta kana kaasanii akka haarawaatti irra haasanii mataa nama jeequ kanarratti anaaf inni illee kadhateelloo dabraatiin dhimma biraata akka argamuu qabde nama bakka kennuu qabdu ka uummanni yoo ati wanna itti bakka oduu kana fuudhee addaan ittiin baasa wanti bati bakka guddaa yaani nama bakka kennuu qabdu wanti sitti man dhiistee bira kutuudha waan nama laaltee mataa dhukkubsuu miti. Yaa kana jedha bara ajantaa hin guutina warra sirra jirtan jechuudha mana keessan baratanii laayikii si fooloo jettanii nama dhuunfaa tokkorraa hin haasa'inaa dhaabbadhaa jechaa jirra ban nuti wanni jechaa jiru sani an akka mataa jettan wanni nama tokko dhuunfa namni wal lola addaan deemu borummoo walitti deebuu danda'aman beekamu sila sandeef jireenya nama tokkoo keessa galtanii naasa xiqqaa guddaan bar mana banatee bakka yaani min jira miti ka fooloo qabas ka fooloo hin qabne illee jechuudha nama dhuunfaa tokkorraa jireenya nama dhuunfaa tokkorraa haasa'u nama gammachiisu jiraate mee gammadaa ishii anaaf inni wal bira hin jiru adda deemne sababa namaatitti malee sababa dhuunfaa kennaasitti miti mee waan nama gammachiisu yoo ta'e haa gammadu namni kheyrii dalagatus ofumaaf taarra neerumin boruu neerumti bar hiree isii maal akka taatu hin beekanii bar deebi immoo ijoolleen assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam. Mee mi'ootiin irraa barbaadne. Ayye. Ila waan jedhu ani maafi. Namni baay'een dubbiin baay'atee fi harreetti hin fe'anii jedhanii. Kanaaf ati waan hunda keessattuu namni wanni tokko jechuudha addunyaa kanarratti addunyaan duraanuu jechuudha hin beeytanii. Takka ol jetti takka gad jettu. Jireenyi ilma namaa addunyaa kana gubbaatti tasumaayyuu akka gammadetti naafuu namni akka gaddetti illee tasuma naafu jechuudha ilmi namaa dhala namaa ta'ee jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf yoo kaleessa nama yaadaa ta'e har'a yookaan sheexaan isa dogoggorsiisuu malaa yoo kaleessa mootu nama badaa tokko ta'e jechuudha har'a namni tokko yookaan yaada godhachuutu mala. Sinigale hamdiyaa arsii ol seensisi yoo agarte naaf yaada qabdi na fakkaate inna wanni isiniin jechuu barbaadu mee waa'ii jara kanneen keessaa osoo baane yaa Oromoo nuti yeroo hundumaa ajandaa xiqqoo jechuudha guddisuudhaaf yaalla ajandaa tokko ammallee jechuudha wanni isin gochuu خنا ربي غيتي فدو ثرتي أبل سرين فايا زبي فدو سرتي يا ربي عموتي ولن ديزياتي أول لم يسمعوا